بولا دري ما كوما جتني جارتي لما فاندي هنا ينفور 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 أصلنا قدس أنا أصلنا قدس عملك ينبي كور فناديسا لما فاتني أصلي نتيما أصو ملايكا نما قدسون جراته ملايكا سين قدس كيس سنجب تكتي مان تكتي متنا سيرانا كبر وكا شريان جتوت أكا شريان جتوت يا أبو الفتو بوبا جلا كاده تبرتي بوبا جلا كايا تاجان أكنام نكاسليو سين ميتو ديدل تيتو كناميتي بوت تيرانا تيتو كناميتي أبو سين كاسلي ميتو ديد بوبا جلا كايا يو عمل بدا كبات يو عمل بدا كباتة المغاري رار كتا يو كا المغاري رار كتا يو سين غندت تورتلة كاتا تيستا تيبو إنجيروان تكتي كنا كشريان جتوت أكشريان جتوت تبون فتا إن شاء الله انتو دبرتي نيدون انتو دبرتي اتقوا الله يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إسيني دامي دبرتي إسيني دامي دبرتي نمانا يعني برابو استوصوا بالنساء يعني دبرتي داما حقام ملي إسي قوتا دبرتي أما قرين نما كم قراجر لما يرفوده تام ميده يو إسي لما ديت برابه بكا إسي نقلقلوتي بتجري تاني تيموتني ونيجت انتو ونكون سكتي يو سيران بلفتا ميجرا إيكونومي ولين ديمون حق دلوغو ولين ديمون لا كيوم نتاكم وانا كبالا سنات يس نوغا يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام دليل لما يو ولي تبوتي والجرسي يا غير ديش تبور جارتي لنا دي فينا قدنا بير اللي الجلها يس نوغا أستاذ في نجارتي قلنا بقولك يا كناني من أصلي عن دوغا ربي النفس أبا فريفو جري عن دوغا ربي النفس حق ربي دبت مالي الجنان nama jaalachiisuuf hin dubbadhu rabbii kiyya jaalachiisuuf dubbadha yoo rabbiin irraa jaalate haka dubbadhe dhuga nabi waan jedhan alayhi salaatu wasalaam haka dubbachuu san irra gadhaabattee ijoollee sadiin tana teessifte leebaa gommaa kanaaf fuula keessa akkana jirti irra dhaabattee balbala shiishaa jala jirti beeku garuu manni shaarmuxaa manni shallee jechuudha kan biiraa itti dhugani kan dhalaan kun paantii bichaadhaan dhadhaabattu barri afoo rakkoota kan qabu namni itti dubbatu hin jiru. Kabarri isaanii caffaru namni itti dubbatu hin jiru. Kan sakkaree karaa irratti akkana godhatu namni itti dubbatu hin jiru. Poolisiin akkana laaltee bira lufti jechuudha. Ijoollee sanniin irra gadhaabatanii mataa keessa akkanatti gacciran. Ijoollee bari yoo xiqqaatte waggaa 12 waggaa 10 jechuudha. Tagalgala gaarii ariitee waan motora ariitee kaatee mana deebiftee kaatee gara magaalaa gayyaatu. Irra dhaabatanii akkanatti mataa gadi gacciran. Akka jarri namoomatti hin deebine. Akka jarri urmii ofii fixattutti jechuudha. Ijati yatanaan arge wallahi rabbiin ijati tanaan haa jaamsu. Ilmi sun ijoollee sun deemtee namoomatti hin deemtu. Fakkiin ammoo dhadhaabattee laaltee jechuudha. Maaf dhaabattanii laaltaniif duubaan kun xiyyiitti qaba kun ammoo asii odhiita gara biraa hin dhayan jilba keessa mogolee gara koronjoo lukaa mataa keessa gara biraa hin dhayan akka lubbuun isaa achi darbitu jechuudha. Ilmi namaa jirana harka afaan wallahi ummanni keenya ibidda keessa jira isin argitan. Anis gaafa biyya alaa jiru akkas jedhaa ture garuu isin argitan. Abbaan keessan qawween isaa afaan keessa jira nyaanni afaan keessa hin jiru kan qotate afaan keessa hin jiru kan qotate mootummaan irraa fudhatee jiru kan oomishe mootummaan irraa fudhateera dhala isaa mootummaan dargaggeessa kennaan mootummaan jalaa baasaa garuu abbaan keessan haati keessan akkana sibiila afaan keessa kaayaniitiin yoo minna dhukaasanii qofa eeggataa jira jechuudha. Gadi bayi sagalee ta'eef gadi bayi dubbadhuuf dirqama ana bichaa miti responsibility kanarra keettanii yookaan taa'ishaa bichaa miti. Wallaggi du'aa jira eessarra qaar arsii irraa du'aa. Wallagga jechuun arsii jechuun wallagga jechuudha. Gadi bayaa dandeettanii dubbadha uummata biyya keessa jiru bichaan gurguratinaati. Bakka isin motorri keessan kabiraa hin jiru jechuudha. Tubboo keessa kafichaanii jawaar hin qofu. Jawaar yoo du'e hoo azalli rabbi yoo irra gahe jawaariin akka gootanis. Mee jawaari meeshaan amma qabataniitiin gonnoo fincaanii godhataniitiin ittiin deemtan kana kan ittiin tanaffastan godhatanii deemtan kan boru azalli rabbi yoo irra gahe beektanii ilmi namaa kamiinuu hin du'aa jechuudha. Boru azalli rabbi gaafa irra gaheetiin jedhe eenyu masquulli keessan. Mee jira nama tokkicha bichaa ilaal wallahi taashaa ijoolleen dheengadda jawaarii waliin mana hidhaati bani warra dheengadda jawaarii waliin mana hidhaati bayanii lubbuu ofii tana gadi qabatanii kanaaf hanga ammaa mana wannoo deebi'aarantu jira maqaa isaanii garuu kaasuun barbaadu mana murtii deebi'aarantu jira jechuudha. Haga ammaa dirasii baasiin sunii fi qaanni sun irraa hin cinnetu jira.
deemanii warroonni achiibaan warroota afaan ofii akkanatti qabataniitiin hojii ofiitii fi diinagdee ofiitiif fiigaarantu jira jechuudha. Gurratti akkanatti cufatanii haadha isaati osoo dhukaasaa jiraatanii akkana gara galee ilaalaa hin jiru. Maaliif lubbuun isaa bayaa jirti jechuudha. Oromoon isin gadi hafe gadi baaftanii fixuu osoo hin taane isin gadi baate ati gadi baay'iti sagalee ta'iif ati Jamiilaan gadi baay'i sagalee ta'a ati Jamaal gadi baay'i sagalee ta'i saba kan keeti. Maaf kaba biyya keessa jiru bichaa lubbuu isaa bishaan godhuudhaaf yaaddan. Jawaar bara akka keessaniif hin baane akka kiyyaaf hin baane akka keessaniif hin baane Jawaar akka rabbii tokkichaatiif bahee jechuudha. Ammas deebee akkamitti achi keessatti du'uu dhabee fi Jawaar qofan jedhana tubboo fincaanii godhataniitiin Jawaariin gadi baay'ate atis Jawaarii gadi baay'i atis Baqqalaadha atis Hamzaadha gadi baay'i saba kan keetiif iyyi saba kan keetiif sagalee ta'i. Ilma namaa kan biyya keessa jiru bichaa lubbuu isaa ibidda keessa kaa'uuf hin deemina yaa sabaa. Namni akka itti jiru ana wallahi ijatiyyaan arge ani. Ilmi namaa yeroo dhayan akka namaatitti hin dhayan akka sareetitti. Ilmi namaa yeroo tumamu akka harreetitti. Nama shaniisitti duuti dubartii jettee sirraa hin heltu jechuudha. Anama dubartii miti osoo wanna taate nama shanii dubartiidha jedhanii sirraa hin goranii jechuudha. Nama biyya keessa jiru ibidda keessan kaa'inaati. Ati kan miidiyaa fayyadamtu, kan Su'uudii teettee ruuza nyaattu, kan Kuweetiin teettee ruuza nyaattuu fi kan UK jirtu, kan Jarman jirtu gadi baay'aa saba keessanii sagalee ta'a. Gadi baay'ee iyyi. Kan gaar dhuftee harka mootummaa keessa galtu. Kan dhufee Finfinnee galee jedhe bishaan ta'e akka sooftii bishaan keessa bu'eetitti ukkaamee gaccadhisaa jira. Maaliif lubbuu namaatitu bishaan ta'e? Lubbuu namaatitu iyyuu galaana lafa yaa'u ta'e. Bishaan ta'eera lubbuun namaa. Ana irra caalaan ijoollee ati dhiisin dubbatini waranaan jedhamtu jira. Garuu an cadhisuu hin danda'u kan akka hin cadhifne na godhaa jirtan isin. Garuu ana yoo lubbuun tiyas darbite lubbuun tiyas haaru lubbuu haa caalu hundeessaa hin caaltu jechuudha. Lubbuu eebbisaa addunyaa kan guyyaa guutuu lafarra harkifame san hin caaltu. Garuu haa ta'uti gubata aayoo tan teetii kan biyya keessa jirtu, gubata abboo kan keetii kan biyya keessa jiru, gubata obboleessa kan keetii kan biyya keessa jiru bari'ati. Eessa jira jedhiiti. Nyaatanii bulaa hin jiran. Harkaan osoo hanga fedhe barriitti dhadhaanii namni gadi ba'ee banataa hin jiru. Osoo gadi baatee barrii kan kee banattee maa banteedha maa baateedha. Osoo namni u'uu jedhe namni waliin bayaa hin jiru. Finfinnee tana keessatti dheengadda jechuudha osoo deemu karaa badee nama iyyaafadha. Wallaahi namni Finfinnee tana keessatti osoo karaa baddee namni sittiin himu si jalaa dheessaa jechuudha. Karaan kun eessa keessa eessa na fida osoo jetteeti namni si jalaa dheessa namni sittiin himu wal sodaatee jechuudha. Haati ilmoo dheessaarti ilmoon haadha dheessaarti yeroo ammaatitti. Darbee kan isin argitaniyyuu lubbuun qalameetiin ulee irra fannifamanii jechuudha. Lubbuun ilma namaa maal akka taate isinitti agarsiisaniidha. Lubbuun ilma namaa akka bishaan taate isinitti agarsiisaniidha jechuudha. Jarana Jawaar hin jedhina. Jawaar osoo Jawaar hin ta'e ani hin dubbadhu hin jedhisa. Jawaar jechuun lubbuun isaa bari nama yoom lubbuun isaa balleessanidha bari Jawaar. Haadha osoo gabbee jecha takka dubbateeti mootummaan kun nama waan barbaade godhuu danda'u Jawaariin. Kaleessaati hin baafne Jawaariin ani hin baafne Jawaariin. Ruuzii kiyya ciisee nyaadhee akka barbaadetti dirra gara galfadhee ciisee ruuzii kiyya huddee lagaa ture jechuudha. Atis akkasitti turtee jechuudha. Ji'a lama ji'a sadi caaltanii hanga hiriira yaatan. Yeroo haa caaluun du'u. Garuu harmeen haa caaluutii fi niitiin haa caalu hanga hadhaa imimmaan ijasii irra qooreen jiru gumaa sanuyyuu hin baafanne jechuudha. Kabiraatu muka diraniitiin lubbuu ilma namaa akkana godhanii muka keessa kaanii isinitti agarsiisaa jiran. Kanaaf na dhageeffadhaa hanga dandeettaniin nama biyya keessa jiru ibidda gadi yaasuu osoo hin taane ati kan biyya ormaa jirtu saba kan keetiif osoo amantiidhaaf kutaa walii qootiin sagalee ta'e. Maal jedhee fifaaf? Koi abbaan manaa maal jedhee faarsan beektu? I don't understand. Warra biyya Arabiitiif. Kararratti faa baay'ee na dhaqqasu. Kararratti baay'ee na dhaqqasu. Intini boolee minaanan ijoolleen Addis Ababa edhu kararratti ani ishee kanan beeka biyyatti. Dasiidha miti akkaataan isheen intini goote.